waraanni bilisummaa Oromoo dhaadannoo mootummaan bilchiginaa yeroo yeroon dhaaddatuun kan baduu miti jee waraanichi inuma waboon akkaan cimaa dhufuu fi mootummaa irratti tibba kanas injifannoo gurguddaa galmeessaa jiraachuu hime. Gabaasaa qindaa'ee Siraaj Sabaaftu dhiyeessa. Waggoota afran sadan darban keessa qondaalonni olaanoon bilchiginaa fi kan waraana bilisummaa Oromoo baatii tokko yookaan guyyaa 15 keessatti balleessina jedhaniin irra deddeebiin dhaadataa turaniitii jiram. Waraannis irra deddeebiin labsameetii jiram. Waggoota afur booda har'as waraanni bilisummaa Oromoo hin banneem. Inuma warreen keessoo waraana bilisummaa Oromoo beekan waraanni bilisummaa Oromoo gama humna waraanaa leenjii loltummaa fi meeshaa waraanaan garmalee cimee jira jedhu. Kutaalee Oromiyaa hedduus to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galutu dubbatama. Mootummaan muddama keessa galee mootii kanaan duula farra riphee lolaa jedhem waraana Eertiraaf kan humnoota Amaaraa hirmaachisem Oromiyaa irratti labseetii jiram. Waraanni bilisummaa Oromoo kana ilaalchisuun ibsa kenneen akka kanaan waraana bilisummaa Oromoo injifachuun gonkumaa hin danda'amu jedhem. Dubbi himaan idil addunyaa waraanichaa Odaa Tarbiim waboon dhaadannoo fi duula akka kanaatiin baduu hin danda'u jedhem. Enumaam kan mootummaan karoorseen faallaam waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gurguddaa tibba kanam kutaalee Oromiyaa garagaraatti galmeessaa jira jedhem. Waraana kutaalee Oromiyaa gama lixaam kibbaaf gidduu galaatti dirree wallolaa garagaraatti taasifamaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaan bobbaasee hedduu fixuun madeessuu fi booji'aa jiraachuu Odaa Tarbii himeetii jiram. Qabsoon waraana bilisummaa Oromoo hanga cunqursaan cabutti kan jedhan dubbii himaa waraanichaa waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf qophii barbaachisu taasisuu himaniitii jirum. Kun kanaan osoo jiru humnoonni mootummaa naannoo Sumaaleem Oromiyaa gara kibbaatti bobbaafamuu isaanii mirkaneeffadhee jira jedheem waraanni bilisummaa Oromoo. Mootummaan federaalaa Oromiyaa fi Somaaleem akkaataa humnoota naannoo Somaalee Oromiyaatti bobbaasuun danda'amu irratti mari'ataa akka turan Oromiyaa miidiyaa neetworkiin gabaasaa tureetii jiram. Oduma walqabateen godina Shawaa kibba lixaa aanaalee wancii fi ammayyaatti tibba kana waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti wal waraansi jabaan adeemsifamaa akka jiru ibsame. Jiraattonni OMN'tti akka himanitti aanaa wancii magaalaa Cittuu fi naannawa haroo wanciitti lola cimaatu adeemsifamaa jira. Aanaa ammayyaa naannawa Daallidaak Jaamuttis waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti waraanni cimaan deemaa akka jiru himaniiti jiru. Wal waraansa kanaan olaantummaan waraana bilisummaa Oromoo akka mul'atu jiraattonni himaniiti jiru. Naannawa magaalaa Walisoottis walitti dhukaasuun akka jiru maddeen keenya ibsanii jiru. Oduma walqabateen aanaalee wancii fi ammayyaatti humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo dandamachuu dadhaban namoota nagaa hidhaa fi hiraarsaa jiraachuun dhaga'ame. Jiraattonni OMN'f yaada kennan hojjetaa mootummaa dabalatee namoonni nagaa hedduun hidhaatti guuramaa jiru jaani. Aanaa wanciitti hojjettoonni mootummaa obbo Mulugeetaa Gonfaa, obbo Tafarraa Kabbadaa, obbo Fallaqaa Indaalaa fi obbo Alamaayyoo Warqinaa Jaamaa akkasumas namoonni Shaambal Batruu, Waaqumaa Biraanuu, Geetaachoo Baqqalaa Jaamanii fi kanneen biroo hedduun hidhaatti guuramuu jiraattonni himaniiti jiru. Lakkoofsi namoota aanaa wanciitti tibba kana hidhamanii 42 caaluu ibsanii jiru. Aanaa ammayyaattis bifuma wal fakkaatuun humnooti mootummaa namoota jumlaan hidhaatti guuraa akka jiran odeeffannee jirra. Sirni bilchiginaa Oromiyaa keessatti sabaa fi sablammoota walitti buusuuf socho'aa akka jiru ibsame. Kana malees walitti bu'iinsa amantoota gidduutti uumuuf karoorsee socho'aa jira jedhame. Dhibdee keessoo fi alaatiin muddama keessa seenee kan jiru sirni bilchiginaa Oromiyaa keessatti uummata walitti buusuuf ajandaa garagaraa bocee socho'aa jiraachuu maddeen keenya keessoo sirnichaa saaxilanii jiru. Sirnichi labsiin waraanaa Oromiyaa irratti labse fashalaa'uu fi waraanni bilisummaa Oromoo humnoota sirnichaa garmalee hubaa jiraachuun sirnicha muddama cimaatti galchee akka jiru ibsameeti jira. Weerarri lafaa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa aanaalee Bosatii fi Fantaallee irratti bane cimee itti fufee jira jedhame. Aanaa Bosatitti haleellaa humnoota bulchiinsa naannoo Amaaraatiin lubbuun nama tokko dabree jira. Karrayyuun lafa dhibbeentaa 60 ol qabannaa weerartoota pirojektoota misoomaa fi kanneen biroon dhabee jira jedha. Kaadhimamaan PhD Roobaa Bulgaa maxxansa Afrikaan Agruumantii irratti arganne. Muhammad Fantaallee akka itti aanutti dabalata dhiyeessa. Weerarri lafaa bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa aanaalee Bosatii fi Fantaallee irratti baneem cimee itti fufee jira jedhame.
Gaddaanaa boosat ganda addachaa hadheechaa jedhamutti haleellaa humnoota addaa Amaaran lubbuun nama tokko dabree jiraachuu jiraattonni himan. Namoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork boosat irraa dubbiseem humnoonni kunneen beelladoota horsiisee bulaa hedduus akka saaman himanii jiru. Gama biraatiin aanaa boosat ganda borcataa dabalatee lafa akka eddoo fi waaccuu lafaa jedhaman irraa hawaasni buqqa'aa jiraachuu jiraattonni ibsanii jiru. Jiraattonni ganda borcatarraa haleellaa humnoota poolisoota addaa Amaaraan buqqa'an gara daandii guddicha Adaamaa fi Dirree Dhawaa wal qunnamsiisutti baqachuun ganda Harree Boonaa jedhamu keessa qubachaa jiraachuus addeessanii jiru. Gama aanaa Fantaalleetiin immoo humnoonni poolisoota addaa naannoo Amaaraa dabalataa daangaa dabranii qubsiifamaa fi waraanaaf qophaa'aa akka jiran odeeffanne. Lafa funyaan Waangayyoo jedhamtu dabruun lafa hulaa Abba Kulaa jedhamtutti dhiyaattee jirti jedhu jiraattonni. Oduma wal qabateen Karrayyuun lafa dhibbeentaa 60 ol qubannaa weerartoota qabataa piroojeektoota misooma fi hojiilee eegumsa misoomatiin bobbaa marga dheedichaa fi bishaanii jalaa cufaniin dhabee jiraachuu kaadhimamaan PhD Roobaa Bulgaa barruun ibseem. Roobaan kana kan ibse barruu Afrikaan Argument maxxansirratti. Lafti Haile Sillaaseen warshaa sukkaara Mataaraa dhaabuuf bara 1950moota keessa fudhate. Lafti paarkii Awaash hundeessuuf Haile Sillaaseen bara 1960moota keessa fudhateefi dhiibban harooba saqaa akka fakkeenyatti kaafameera. Waggoota lamaan dabran dhiibban cimaan dhalate kan weerartoota ta'uu addeesse Roobaa Bulgaam. Humnoota poolisoota addaa milishaa fi finxaaleeyyiin Amaaraa gara keessoo lafa Karrayyuu kiiloomeetira 45 seenuun lafa Qorkee jedhamtutti taappeellaa naannoo Amaaraa dhaabbachuu isaanis Rooban katabeera. Qorkeen mataa haraa irraa kiiloomeetira 23 qofa fagaatte. Hawaasni Karrayyuu lakkoofsan 101 ta'u yoo ta'u baroota dheeroof sirna gadaa Oromoo tikfatee hawaasa irraa eegadha. Sirna gadaa Oromoo Karrayyuu mootummoonni dabran cabsuuf yaalanillee itti milkoofne kan jedhu Rooban ajjechaa fi aggaammiin bilxiginnaan Karrayyuu irratti raawwattuunis cabuu akka hin dandeenye ibseera. Garuu hawaasa kanaaf sagalee ta'uun akkaan barbaachisaa waan ta'eef Karrayyuuf eenyutu sagalee ta'a gaaffii jedhuun odeessa kana katabeem kaadhimamaan PhD Roobaa Bulgaam. Godinaalee Oromiyaa garagaraatti hidhaa fi ajjechaan namoota nagaa itti fufee jiraattonni humnoonni mootummaa gatii waraana bilisummaa Oromoo dhabaniif namoota nagaa haaloo bahuu jaanii jiru. Bal'inni oduu kana akkatti aanutti dhiyaata. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa ammayyaatti humnootiin nageenyaa mootummaa dargaggeessa ola deemaa ajjeesan jedhan jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti akka himanitti dargaggoo magaalaa Gindee ture maatii bira deemaa ture bakka addaa Agamsoo jaamutti qabanii ajjeesanii. Dargaggoon kun waraana waliin hidhata hin qabu kan jedhan jiraattonni waraanni mootummaa ola deemaa keenya nagaa fixutti jira jechuun komatu. Godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisootti ammoo hojjetaan waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa aanaa Walisoo obbo Abarraa Galaanaa torbee dabre humnoota mootummaatiin butaman jaame. Jiraattonni akka jedhanitti obbo Abarraan ergasii eessa akka geeffaman hin baramne maatiin yaaddoo cimaa keessa jiraachuu odeeffanne. Maatiin obbo Abarraa akka jedhanitti yoo asitti hidhamee jiraate jennee manneen hidhaatti deddeebi'aa turre garuu mana hidhaa keessa hin jiru jedhani. Poolisoota hoggaa gaafannu poolisii godinaatu fuudhee kan fuudhame ajaja poolisii Oromiyaatiin nuun jedhanii jiru. Obbo Abarraan sababa tokko malee waan sabboonummaa fi nama quuqama sabaa qabu ta'eef qofa yeroo garagaraatti humnoota mootummaatiin qabamee hidhamaa akka turee fi manneen hidhaa aanaa fi godinaa malee xollaa itti hidhamee bahu odeeffannee jirra. Godina Baalee aanaa laga hidhaa magaalaa Beeltuttis namoonni nagaa jumlaan mana hidhaatti guuramaa jiru jiraattonni akka jiraattonni yaada kennanitti duulli hidhaa fi reebichaa kun kan hammaate erga tibba dabree ummanni magaalaa hiriira bahee booda. Ummanni magaalattii rakkoo misoomaa fi bulchiinsa gaarii qabu ibsachuuf hiriira bahee jiran jiraattonni erga hiriirri taasifamee booda gariin isaanii mootummaa diiguuf jettu gariin ammoo iccitii mootummaa baaftanii OMN'if kennitan jedhamuun akka hidhamaa jiran odeeffanne. Kana malees iddoo dargaggoonni baqatanitti bakka isaanii abbaa fi haati isaanii hidhaatti guuramaa jiru jiraattonni.
namoonni hidhaman mana hidhaa keessatti humnoota mootummaatiin reebichi irratti raawwatamaa akka jiru himanii haalli garas jiru yaaddessaa ta'uu dubbatu. Ministeera Muummee Abiyyi Ahmad dabalatee qondaalonni bilxiginnaa hedduun waraana bilisummaa Oromoo uummataatu daachiise jechuun dallansuu qaban yeroowwan garagaraatti ibsaa turani. Godina Arsii Lixaa Aanaa Adaabbaatti balaa tiraafikaa dhaqqabeen lubbuun namoota 17 dabruun ibsame. Ganama har'aa naannoo sa'aatii 4:00 irratti balaan kun mudatee jaame. Konkolaataan deddeebisaa uummataa magaalaa Roobeerraa imaltoota fe'ee gara magaalaa Shaashamannee imalaa ture garagalee qilee seenuun balaan suukkanneessaan kun gahee jaame. Waajjirri poolisii aanaa Adaabbaa balaa suukkanneessaa dhaqqabeen lubbuun namoota 14 battalumatti dabruu fi namoota kaan yaalaaf ergaa gara buufata fayyaa Adaabbaatti fudhatamanii booda lubbuun isaanii dabruu beeksisee jira. Humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa qaawwa argametti fayyadamanii Oromiyaa weeraruuf lola guddaa uummatatti bananii jiraachuu hoogganaan itti aanaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu himani. Koloneel Abbabaa Garasuu ejensii pireesii Itiyoophiyaatti akka himanitti weerara lafaa hammaataa humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraatiin Oromiyaatti baname kanaan balaan lubbuu fi qabeenyaa hedduurra dhaqqabee jira. Weerara humnoonni kun bananiin godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti gaagaamni lubbuu fi qabeenyaarra gahaa akka jiru irra deddeebiin gabaasnee ture. Mootummaan Ameerikaa yakki suukkanneessaan uummata Tigraay irratti raawwatame guddoo na yaaddessee jira jedhe. Gabaasni bal'aan yakka suukkanneessaa Tigraay gama lixaatti dhalattoota Tigraay irratti raawwatame ilaalchisee eega ifa tahee booda mootummaan Ameerikaa gochichi guddoo yaaddessaa akka ta'e ibsuu isaa maddi oduu SABC News gabaaseeti jira. Lammiileen kumaatamaan lakkaawaman bifa lubbuu isaaniitiif hedduu sodaachisaa ta'e keessatti gadadoo argaa jiru jedha ibsi karaa haajaa alaa Ameerikaa kenname kun. Dabalataanis dubbi himaan haajaa alaa Ameerikaa Ned Price humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa fi waraanni bilxiginnaa buqqaatii ajjeechaa suukkanneessaa gudeeddii fi gochoota biroo qixa yakka waraanaatti ilaalaman raawwatuu isaa eeraniiti jiru. Tibba kana Amnesty International fi Human Rights Watch gabaasaa waloo lixa Tigraay ilaalchisee qopheessaniin yakki suukkanneessaan humnoota Amaaraa waraana bilxiginnaa fi loltoota mootummaa Eritiraatiin raawwatamuu isaa ifa godhanii turani.